والله يا حبيبي ماشي ولا انت جاي لولي قدان موتومبا فيدرالاتي في بلي في جدو تخاف مفجرو قرقرا دمارغ هجراتشو لابن نغينيا اوروبا ابسيت جرا TPLF yeroo walii galtee Pretoria san meeshaa waraanaa hojiin ala ta'an mootummaaf galii godhus amma taankiiwwanii fi ittisa diiroonii gurguddaa gadi baaftee mul'isaa jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee himan. Ministeerri muummee Dr. Abiy oolmaa isaa guyyaa har'aa magaalaa Bahar Dar tureen humni diinaa buufata xayyaaraa Bahar Dar irratti miidhaa dhaqqabsiisuu akka danda'u hime. Waraanni Ameerikaa Israa'elii fi Iraan gidduutti Febraarii 28 2026 ka'ee ammas deebi'ee hammaataa jiraachuun rakkoo naannichaa fi addunyaafis ooluu daran hammeessaa jira. Yuukireen daangaa Raashiyaa seenuun warshaalee boba'aa qulqulleessan haleeluun ibsame. daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen ammeessin dhageessifne hanga footoo lammii miidiyaatti amma balalladuu sinitti